raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu guyyaa qabannee isinii dhiyaanneerraa kan isin faana turummoo an Iftuu Gallataati. Aanaa Giddaa ayyaanatti yakki lammiilee nagaa irratti raawwatame seeraanis seenaanis ni gaafachiisa jedhe KFO'n. Taappeellaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin Fantaalleetti dhaabbatee ture buqqa'us nageenyi uummataa yaaddoo jala jira jedhame. Kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa amma xumuraatti nooliin tura. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa ayyaanatti humnoonni hidhattoota Amaaraa faannoo jedhee of waamuu fi mootummaa federaalaa waliin waan wal quba qaban fakkaatuun ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu seenaanis ta'e seeraan kan gaafachiisu ta'uu Koongirasiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibse. Ibsi ejjennoo Koongirasii Federaalaa Oromoo ajjeechaa jumlaa uummata Aanaa Giddaa ayyaanaa irratti raawwatame ilaalchisuun ibsa fulbaana 19 bara 2023 baaseen ajjeechaa walii galaa naannoo Oromiyaa keessatti lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamaa turee fi ammas gidduu kana hawaasa Oromoo Aanaa Giddaa ayyaanaa irratti raawwatame balaaleffateera. Miidiyaalee fi koomishiniin mirga namoomaa idil addunyaallee gochaa gara jabeenyaa kana balaaleffachuu kan eeruu ibsi KFO humnoonni kunneen kanaan duras Giddaa ayyaanaa dabalatee aanaalee Kiiramuu fi aanaalee adda addaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lammiilee Oromoo irratti ajjeechaa sukkanneessaa wal fakkaatu raawwatanii akka turan KFO'n yaadachiiseera. Lammiileen Oromoo Aanaa Giddaa ayyaanaa keessatti guyyoota muraasa dura ajjeefaman konkolaataa tokko yaabbatanii du'a gahii deemaa akka turanii fi qaama siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata osoo hin qabaatinii fi gara jabina hidhattoota faannootiin akka rashanaman ibsa. Itti gaafatamaan dhimmi nageenyaa aanichaa BBC afaan Oromootiif kennan irraa hubachuu KFO'n eereera. Humna finxaaleeyyii irra deddeebiin yakka wal fakkaataa raawwataa jiru kana paartiilee siyaasaa tokko dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa olaanoon otoo hin hafin akka wabii biyyaatti leellisaa turuu fi beekamtii mootummaa federaalaatiin kan hidhatan ta'uu KFO'n ibseera. Inumaayyuu saboota Oromiyaa keessa jiran biroorraa addatti bahanii akka hidhatan waamichi godhamaa turuu fi kan ibsu KFO'n akkasumas hayyoonni Amaaraa biyyoota hambaa keessa jiraatan Oromummaan cabuu qaba, sirni federaalaa sabdaneessaa diigamuu qaba jedhanii labsii taasisuu fi maallaqa walitti qabaniin meeshaalee waraanaa qaama seeraan ala socho'uu kana hidhachiisuun dhumaatii lammiilee kanaaf sababa ta'uu KFO'n ni ibsa. Kana malees yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture carraa meeshaa waraanaa mootummaan hidhachuu argatanii fi labsii mootummaan diina ajjeesaa hidhadhaa jedhee labsetti dhimma bahuun humni kun meeshaa waraanaa hanga funyaanitti hidhatee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessina jedhuun beekamtii mootummaatiin naannoo Oromiyaa keessatti bobba'ee badii daangaa hin qabne kana raawwataa jiraachuusaa ifatti akka beekamuu fi hoolaan gooftaa ishee abdattee diboo diida keessee ciiftee akkuma jedhamu laphee dhiibuun uummata nagaa fixaa jiraachuu ibsi kun ni addeessa. Lammiilee nagaa irratti ajjeechaa sukkanneessaa akkanaa raawwachaa tokkummaa fi badhaadhina biyyaa hawwuun tasumaa wal hin simatu kan jedhu KFO'n lammiilee Aanaa Giddaa ayyaanaas ta'ee kan biroo ajjeesanii nagaan waliin jiraanna jedhanii yaaduun gowwummaa fi cubbuu akka ta'e ibsi kun ni eera. Akka jaarrota darbanii Oromoo ajjeesanii qeesaa dhuunfachuuf kan abjootamu yoo ta'e immoo abjuu ta'ee akka hafu hubachuun qaama mootummaas ta'ee gareen kamiyyuu lammiilee Oromoo ajjeesuu, hidhuu, biyyaa baasuu fi gidirsuu dhaabuu akka qabu KFO'n hubachiiseera. Dhumarrattis lammiileen Oromoo qaama hunda keessa jiran
hundi ejjennoo isaanii sirreessuun wal bira akka dhaabbatan KFO'n waamicha godheera. Yakki ajjechaa gara jabinaan lammiilee Oromoo aanaa giddaa ayyaanaa irrattis ta'ee fi bakkoota birootti raawwatame qaama mootummaa dabalatee seeraanis seenaanis akka gaafachiisu KFO'n hubachiiseera. Boruu Lataatu qindeesse. Miseensi koree gidduu galeessaa KFO obbo Olaanaa Caakkaa waraana mootummaatiin butamanii hidhamuun ibsame. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachootti waraanni mootummaa miseensa koree gidduu galeessaa Koongiresii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Olaanaa Caakkaa ukkaamsuun hidhuun beekame. Barreessaan waajjira muummee KFO obbo Xurunaa Gamtaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti waraanni mootummaa fulbaana 18 bara 2023 aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Boolloo keessaa miseensa koree gidduu galeessaa fi koree qindeessituu waajjira KFO godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Olaanaa Caakkaa qabee hidheera. Obbo Xurunaa Gamtaa akka ibsanitti obbo Olaanaa Caakkaa guyyaa dheengaddaa toora sa'aatii 9tti waraana mootummaan magaalaa Tulluu Boolloo keessaa qabamuun hidhamuu odeessaa argataniin mirkaneessanii jiru. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Tulluu Boolloo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti obbo Olaanaa Caakkaa qofa osoo hin taane namoonni hedduun qaamolee nageenyaan qabamanii hidhamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fulbaana 1 bara 2023 halkan walakkaa magaalaa Tulluu Boolloo seenee mana hidhaa cabsuun hidhamtoota hiikee qaamolee nageenyaa mootummaa haleeluu isaatiin hidhaan kun hammaachaa dhufuu himu. Namoonni sabboonummaa qabanii fi paartilee mormitootaa keessa jiran sababa sirna aangoorra jiru hin tumsineef qofa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jechuun jumlaan mana hidhaatti guuramuu himan. Namoonni caasaa mootummaa keessa hojjetanis sababa sabboonummaa qabaniif qofa hidhamanii jiraachuu maddi keenya ibsaniiru. Boruu Lataatu qindeesse. Finxaaleeyyiin Amaaraa lafa Oromoo irratti lola gaggeessuuf weerara godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti banan hordofuun hawaasni naannichaa poolisii Oromiyaa waliin ta'ee ofirraa qolatus dhiibbaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa taasisaa jiruun haalli nageenya uummatichaa haala yaaddessaarra jiraachuun ibsame. Jiraataan aanaa Fantaallee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti kaayyoon garee finxaaleeyyii Amaaraa Oromoota Karrayyuu irratti weerara lafaa gaggeessuun daandii guddicha Itiyoo Jibuutii qabachuu yoo ta'u kaayyoo isaanii kana milkeeffachuuf lafa keenya lafa Karrayyuu weeraranii bakka Qorkee jedhamutti maqaa biraa Awuraa Godaanaa jedhamu itti moggaasuun taappellaa irra dhaabbatanii waggoota muraasaaf qabatanii turan jedhan. Kun kanaan osoo jiru dhuma torban darbee kana gareen finxaaleeyyii Amaaraa kunneen karaa Minjaar Shankooraatiin aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamu kana hedduminaan weeraruun uummata nagaarratti dhukaasa banuu kan dubbatan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar. Haa ta'u malee uummanni waliif birmachuu madditti tumsa poolisii Oromiyaatiin dabalamee humna weerartuu rukutuun of duuba deebisuu fi taappellaa waggoota 3 oliif dhaabbatanii raayyaan ittisa biyyaa eegaa ture buqqisuun dhabamsiisuu himan. Kaayyoon finxaaleeyyii daandii guddicha Itiyoo Jibuutii dhuunfachuun naannoon Amaaraa daandii guddicha gara biyyoota ollaa Itoophiyaatti qaxxaamuran akka qabaatu gochuudha kan jedhan maddi keenya. Egereef waan ofuu beekuu baannus hammaaf taappellaan isaanis buqqaafamee kaayyoon isaanis karaatti hafeera jedhan. Uummanni fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uun qolannaa humna weerartuu irratti raawwatee ilaalchisee raayyaan ittisa biyyaa gammachuu akka hin qabne namni kun himanii birmannaa waraanichi uummanni waliif taasisaa jiru danqaa jiraachuu dubbatan. Gara jabeeyyii Amaaraa qeetti itti dhufan uummanni akka ofirraa hin qolanneefis raayyaan ittisa biyyaa dhukaasa irratti banuu maddi kun himanii sodaachisuu fi doorsisuu itti fufee jiraachuu dubbatu. Adeemsi kun immoo egeree nageenya uummata Fantaalleetiif yaaddoo guddaa ta'uu eeran. Tumsii fi loogiin raayyaa ittisa biyyaa garee faannootiif taasisaa jiru kan hin dhaabbanne taanaan raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin Oromiyaa walitti bu'uun akka hin oolle poolisoonni Oromiyaa bakkichatti argaman dubbachuu eeraniiru. Meeshaaleen waraanaa fi sanadoonni adda addaa humnoota gara jabeeyyii Amaaraa faannoof geeffamuuf turan to'ataman. Meeshaaleen waraanaa fi sanadoonni adda addaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoof dabarfamanii kennuuf qophiirra turan magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee keessatti to'atamuu miidiyaalee muummeen mootummaa gabaasan.
Miidiyaaleen kunneen akka gabaasanitti meeshaaleen waraanaa fi sanadoonni adda addaa garee faannootiif geeffamuuf qophii irra turan fulbaana 19 bara 2023 magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee mana nama dhuunfaa keessatti qaamolee nageenyaa mootummaatiin to'atamaniiru. Namni dhuunfaa Geetaahun Asfaaw jedhamu bulchiinsa magaalaa Booleetti aanaalee lama keessatti mana kireeffachuun meeshaalee waraanaa kuusee garee finxaaleeyyii Amaaraa faannoof dhiyeessaa akka ture ibsameera. Ministeera odeeffannoo dabalatee qindoominaa fi hordoffii qaamolee nageenyaa poolisoota magaalaa Finfinnee fi federaalaatiin taasifaman to'annoo jala oolchuu kan gabaasan miidiyaaleen mootummaa kunneen meeshaaleen waraanaa adda addaa rasaasni hedduun akkasumas meeshaaleen qunnamtii waraanaa fageenyaa fi gidduu galeessa walumaa galatti meeshaalee hedduun garee finxaaleeyyii Amaaraa faannoof kennamuuf qophaa'aa turan mana kiraa nama dhuunfaa kanaa lama keessaa qabamuu eeran. Meeshaaleen qunnamtii waraanaa fageenya ol aanaa irratti tajaajila kennan kanneen humna ittisaa fi humnoota nageenyaa olaanootiin ala namoonni dhuunfaa qabachuu hin dandeenye meeshaalee waraanaa to'ataman kunneen keessatti argamuunis ibsameera. Shakkamaan yakka kanaan to'atame waraqaa eenyummaa maqaa adda addaa fayyadamuun naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessa man'eeffatee garee kanaaf meeshaalee waraanaa adda addaa dhiyeessaa turuun kan ibsame yoo ta'u bakkoota adda addaatti manneen kireeffachuu deeggartoota garee finxaaleeyyii Amaaraa faannoof leenjii kennaa akka turellee qorannoon argame eeruunsaa gabaafameera. Deeggartoonni fi leelliftoonni humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo caasaalee mootummaa federaalaa keessa mataa dhokfatanii hojii birookiraasii fi ijaarsa caasaa faannoo irratti hojjetaa akka jiran gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Ammas caasaa garee faannoo mootummaa keessa jiran irratti hordoffiin cimaa hin godhamu taanaan adeemsi isaanii rakkoo hammaataa qabsiisuu akka danda'u hayyuuleen siyaasaa adda addaa ibsurratti argamu. Boruu Lataatu qindeesse. Odeessaa har'aa xumuraatiin hoomaan girrisa simbiraa aanaalee godina Shawaa Bahaa hedduu keessatti midhaan uummataa miidhaa jira jedhame. Hoomaan girrisa simbiraa godina Shawaa Bahaa aanaalee adda addaa keessatti oomisha qonnaan bultootaa garmalee hubaa akka jiru jiraattonni godinichaa raadiyoon Dirree Shaggaritti himan. Girrisni simbiraa garmalee baay'ina qabu kun gidduu kana midhaan qonnaan bultootarra qubachuun nyaachaa jira kan jedhan qonnaan bultoonni kunneen hanga ammaatti midhaan hektaara hedduus guutummaatti faayidaan ala gochuu raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Torban darbeerraa eegalee aanaalee godina Shawaa Bahaa kanneen akka Zuwaay Dugdaa, Booraa, Liiban Cuqqaalaa, Lubee Ada'aa fi kanneen biroo keessattis hoomaan kun miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni raadiyoon Dirree Shaggar dubbisee himaniiru. Girrisni lakkoofsisaa garmalee baay'atu kun halkan lafa barii naannoo sa'aatii 9 irraa jalqabee midhaan irra qubachuu eegala kan jedhan qonnaan bultoonni yaadanuu kennan kunneen ooyiruu takkaarra qubannaan oomisha salphumatti barbadeessuun faayidaan ala gochuuf anniisa olaanaa qaba jedhan. Rakkoon kun akka furamuuf mootummaatti iyyatanis deebiin argatan akka hin jirre kan himan qonnaan bultoonni kunneen hanga humni isaanii hayyametti ofumaaf halkan bahanii girrisni kun midhaan isaanii irra qubatee jalaa akka hin nyaanneef ooyiruu keessa dhaabbatanii itti iyyaa akka bulan dubbatan. Haa ta'u malee hoomaan simbiraa kun midhaan qonnaan bultoota hedduu guutummaatti faayidaan ala gochuunis hin hafne eega jedhanii booda ammatti qamadiin bilchaate aanaalee godinichaa hedduu keessatti haalaan hubamuu ifoomsan. Badii kanaaf furmaanni hatattamaa kan hin kennamne taanaan xaafiinis bilchaachuu irratti argamus badii girrisaan qaqqabsiisuuf saaxilamuun jireenya qonnaan bultootaa gaaga'uu akka danda'u dubbatan. Weerarri girrisa simbiraa durumaanuu jiraachuu kan eeran qonnaan bultoonni yeroo girrisni kun ka'uu eegalutti mootummaan dursee lafa caffee inni qubatee jirutti xiyyaaraan summii itti biifee nurraa ittisaa ture jedhan. Weerarri girrisaa jiraachuun baratamaa ta'us yeroo akkanaatti deeggarsa mootummaan uummataaf godhaa turan miidhaan oomisharra gahuu hambifamaa turullee bara kana garuu nama nu jalaa dubbatuyyuu ni dhabnee jedhan. Girrisni kun garmalee baay'ina qabaachuu fi yoo lafa qubate immoo lafa bal'aa kan uwwisu ta'uu isaatiin humna qonnaan bulaatiin ol ta'us namoonni yaadanuu kennan kunneen dubbataniiru. Bara darbes xaa'oo dhabnee rakkoo meeqaan midhaan kana duwwaa kaan immoo xaa'oo hanguma xiqqoo itti goonee facaafanneyyuu amma immoo simbirriin harkaa nyaachaa jira. Waan ijoollee keenya ittiin guddifannuyyuu dhabuu dandeenya jechuun yaaddoo isaanii ibsataniiru. Gama mootummaatiin hanga gabaasni kun qindaa'utti deebiin kenname hin jiru jechuun kan gabaase Gurmeechaa Gammachuuti.
kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii dirree shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar.